Ashama harka fuunee kabajamtoota hordoftoota yuutuubii kanaa guyyaa har'aa oduu qabannee isiniif dhiyaanneerra. Oduu kana hanga dhumaatti waan hordoftaniif galatoomaa isiniin jecha. Chaanalii kanaaf haaraa yoo taatan sabiskiraayib godhaa. Waan haaraa argachuu barbaadan mallattoo bilbilaa sana tuqaa. Hamma nu waliin turtanitti yeroo gaarii isiniin jenna. Gara oduutti dabarra. Manni murtii dhimma yaalaa obbo Jawaar Mohaammed fa'aa irratti oliyyannoo abbaa alangaa waliigalaa kuffise. Manni murtii waliigalaa federaalaa dhimma yaalaa obbo Jawaar Mohaammed fa'aa Manni murtii waliigalaa federaalaa dhimma yaalaa obbo Jawaar Mohaammed fa'aa namoota afur irratti oliyyannoo abbaa alangaa waliigalaa dhiyeesse kuffise. Abbaan alangaa waliigalaa murteen manni murtii olaanaa federaalaa damee lidataa obbo Jawaar Mohaammed fa'aan hospitaala dhuunfaa laandmaark jedhamutti akka yaalamaniif murteessee mormuun ture. Manni murtii waliigalaa federaalaa oliyyannoo kan dhiyeesse. Manni murtichaas dhaddacha har'aa ooleen oliyyannoo abbaa alangaa kan kuffise yommuu ta'u, tajaajilli yaalaa hospitaalichaan hidhamtootaaf kennamu garuu dhimma duuma obbo Jawaar Mohaammed fa'aan itti jiran mana sirreessaa Qaallittii keessatti akka ta'u murteessuusaa abukaatoon hidhamtoota obbo Milkiyaas Bulchaa BBC'tti himaniiru. Ajajni kennamee ogeeyyiin fayyaa hospitaala laandmaark jiran gurmaa'uun bakkuma isaan jiranitti dhaqanii yaalan jedhan obbo Milkiyaas. Haa ta'u malee manni murtichaa gama tokkoon oliyyannoon abbaa alangaa bu'uura seeraa tokkoyyuu hin qabu jechuun murteessee, gama biraatiin ammoo hospitaalatti akka hin yaalamne garuu bakkuma to'annoo jala jiranitti gurmuun hakiimotaa dhaqee akka yaalu kan jedhu kan wal fakkeessudha jechuun murtee kenname irraa komii akka qaban abukaatoon kun himaniiru. Mirgi fayyaa hin daangeffamne kan mootummaan haala kamiinuu keessa seenuu hin dandeenyedha kan jedhan abukaatoon hidhamtoota obbo Milkiyaas Bulchaa. Hospitaala ciisanii yaalamuun kan barbaachisu yoo ta'e, hakiimonni sa'a dheeraa kan bira turuu yoo ta'e, akkasumas meeshaaleen hospitaala keessaa gara mana hidhaatti socho'uu hin dandeenye yoo jiraatan irraa fayyadamuu hin danda'an. Kanaaf mirga wal'aansaa fayyaa guutuu argachuu isaanii waan hin mirkaneessineef mana murtiirraa komii qabna jedhan. Komii kanas qaama mana murtichaa sadarkaa oliif iyyachuuf karoora akka qaban himaniiru. Abbaan alangaa waliigalaa dhimma yaala obbo Jawaar Mohaammed fa'aa obbo Baqqalaa Garbaa, obbo Hamzaa Adaanaa fi obbo Dajanee Xaafaa ilaalchisuun ture kan murtii waliigalaa federaalaa oliyyannoo dhiyeeffate. Hospitaalli laandmaark jeneraal hospitaal jedhamu magaalaa Finfinnee naannoo Meeksikootti kan argamudha. Mana murtiitti waamamu aangawoota mana sirreessaa Qaallittii. Gama biraatiin galmee dhimma yaalaa obbo Jawaar Mohaammed fa'aan walqabatee manni murtii olaanaa federaalaa ramadii lidataas dhaddacha har'a ooleen ajaja dabarseera. Ajajni manni murtii har'a kennes ajajawwan dhimma yaalaa obbo Jawaar Mohaammed fa'aan walqabatee kennaa ture mana sirreessaa Qaallittiin raawwatamuu dhabuu isaanii akka ta'e abukaatoowwan hidhamtootaa obbo Milkiyaas himaniiru. Haaluma kanaan manni murtichaa koomishiinarii mana sirreessaa Qaallittii beellama itti aanu irratti qaamaan dhiyaatanii akka ibsanii fi itti aanaan koomishinarichaa ammoo to'atamanii akka dhiyaatan kan jedhu ajajni darbeera jedhan. Miseensa mana maree bakka bu'oota Ameerikaa kan ta'an Ilhaan Umar guyyoota lama dura haalli hidhamtoota siyaasaa Oromoo lagannaa nyaatarraa jiran cimaa na yaaddeesseera jechuun ibsa baasanii turan. Ameerikaatti ambaasaaddara Itoophiyaa kan ta'an Fitsum Araggaas ibsa Ilhaan Umariif deebii kan laatan yommuu ta'u, kunneen lagannaa nyaatarraa jiran jedhaman nyaata nyaachuu eegaluu isaanii fi kunneen yaala barbaadanis tajaajila yaalaa argachuu isaanii himan. Haa ta'u malee deebiin ambaasaaddara Fitsum Araggaa kallattii garaagaraatiin komii kan kaase yommuu ta'u, abukaatoon hidhamtootaas ibsa ambaasaadarichaa qeeqaniiru. Nuti namootni keenya nyaata nyaachaa akka hin jirree fi qaama isaanii keessaa qabiyyeen nyaataa kamiyyuu dhumaa akka jiruu fi kana boodas haala hamaarra akka jiran ragaa of irkaa akka qaban dubbataniiru. Kana malees maamiltoonni isaanii tokko tokko deeggarsa poolisootaa mana sirreessaan gadi bahanii akka isaan haasofsiisan obbo Milkiyaas himu. Kanaaf ibsi ambaasaaddar Fitsum laatan yaada garee qabaachuu, mirga namaatiif dantaa kennuu dhabuu hawaasa addunyaa burjaajessuuf laatame akka ta'e hima. Ibsi isaan kennan fudhatama kan hin qabne jennee qofa bira hin dabarru. Gaafa olaantummaan seeraa mirkanaa'e seeratti isaan himachiisuu ta'uu beekuu qabu jechuunis obbo Milkiyaas Bulchaa dubbatan. Egaan kabajamtoota hordoftoota Yeenii Oromtichaa tuubu guyyaa har'aa odeeffannoo nu har'a qabannee dhiyaannee kanarraa kana fakkaata. Guyyaa boruu hanga wal agarruutti nagaan nuuf turaa jecha chaanalii kanaaf yoo haaraa taatan sabiskiraayib gochuun, sheer waliif gochuuf, laayik gochuun yaada keessan akka nuuf kennitan isin jenna. Galatoomaa.